jaalala. Waa'ee jaalalarraa yooniifin odeesse waan keessa koo jiru yooniin gadi baase barruudhaan godhee yooniin barreesse walalottis jijjiiree yooniin walaleesse jaalalti waan guddoo hin fixu tarreessee. Jaalala yoo jennu jechi qubee torba jaa'aa filaa bifa sadii qabaa. Jechi qubee xiqqaa kun hiikkaa hedduu qaba. Meeqaatu isa kanaaf of dhabee gaggabaa. Jaalalti waan hedduu tan of keessaa qabdu tan si gammachiiftee tan sillee fayyaddu namni isii dhabee kan hoggayyuu gaddu kan isii argatee kan hogguu gammadu jaalalti toltuu malee hin qabdu waan baddu. Jaalalti daawwitii tan keessatti of laaltu namni isii argatee tasa hin cinqatu. Jaalalti bishaanii tan hokkee jiistu ati isii argannaan hogguu hin dheebattu. Jaalalti ifaadhaa tan aduu fakkaattu ati isii argannaan dukkana hin gartu. Jaalalti daandiidhaa tan irra imaltu ati isii argannaan hallayyetti hin kuftu. Jaalalti qabeenyaa tan waan feetetti gootu namni isii argatee xiqqollee hin rakkatu. Jaalalti eeboo fi gaachanaa tan diina haleeltu ati isii argannaan waa takkan sodaattu. Mi'aan isii dammaa yeroo arrabaan dhandhamtu ati isii argannaan waa takka hin feetu. Akkuma fakkeenyaattiin xiqqoo irraa barreesse jaalala maaltu fixaa isirraa odeessee jechaan qubee torba bifti sadii taatu jaalalti waa maraa waraabamteen dhumtu.